Namoonni baay'een ChatGPT irraa gara Cloud AI'tti shift gochaa jiru. Sababiin isaas Cloud AI'n baay'ee accuracy waan qabu akkasumallee Cloud AI'n hojii baay'ee bareedaatti waan hojjetuuf barattoonnis, content creatoronnis, hojjettoonnis namoonni baay'een jechuudha gara Cloud AI'tti shift gochaa jiru jechuudha. Haa ta'u malee Cloud AI'n limitii qaba. So limitii kana akkataatti furtanii fi akkaataatti AI kana bilbila keessan gubbaatti haala kanaan buufattanii itti fayyadamtan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasumallee akkaataatti AI kana gaaffiitti gaafattan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana garummaatti ilaalaa guys. Bilbila koorratti buufadheen fayyadamaa jira. Isinitti waan agarsiisuuf al tokko bilbila kooraamee uninstall godha jechuudha. So uninstall godha kuno. Gara Play Store deemna. Gara Play Store deemna jechuudha. Gara Play Store deemuudhaan Cloud AI. Egaa akkuma agartan Cloud AI'n as gubbaa hin jiru guys. Okay. Namoonni baay'ee iddoo kana dhufuudhaan search godhu jechuudha. Cloud AI'n iddoo kana hin jiru. Okay. So iddoo argattan isinitti agarsiisa jechuudha. Iddoo liinkii isaa argattan isinitti agarsiisa jechuudha. Telegiraamii koora seenuudhaan liinkii kana kilik gootu jechuudha. Kana kilik gootanii gara aappii kanaatti hin baasu jechuudha guys. Download aappii gootu jechuudha. Kanaan booddee install gootu jechuudha. VPN fayyadamuun hin dagatina. VPN barbaadan smart VPNs ta'u akkasumallee super VPNs ta'u VPN fayyadamuun hin dagatina jechuudha. VPN connect gochuun hin dagatina. Open gootu jechuudha. Okay, then open gootu aappii isaati jechuudha. Continue Google kan click gootu. As keessaa kan hin barbaadenan connect godhu jechuudha. Fakkeenyaaf kana toon click godhe gara kanatti nu baasee jira jechuudha. Iski haaraan haabannu kanaan dura fayyadamaan ture waan ta'eef kanaan fayyadamaan ture waan ta'eef haaraan haabannu namoonni haaraa wanta akka sirra akkasneef kanaan dura waan ittiin fayyadamaa ture ta'uu danda'a. Loogaa wata argaa gooneen booddee kanaan booddee kanatti sin baasa jechuudha. Click gochuudhaan emailii haaraa sanaan bantu jechuudha. Because namoonni haaraa bantan akka sirra akkasneef emailii haaraa click goone banna jechuudha. Agree gootu jechuudha. Agree gootu. Then kanaan booddee continue gootu jechuudha. Continue gootu jechuudha. Iddoo kanatti guyyaa dhaloota keessan gootu jechuudha. Haala kanaan click gootu jechuudha. Maqaa koo jechuudha. Then click gootu warreen kun pro waan ta'aniif firii fudhatu jechuudha. Warreen kun proodha. So dua deebuudhaan firii click gootu jechuudha. Kanaan booddee wanta barbaadan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Settingii seentanii yoo barbaadan bright isaa yoo barbaadan bright isaa jechuudha. Color mode yoo barbaadan dark gara bright modetti deebuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo gara black modetti gochuu dandeessu. Egaa kun color mode keessan ani yeroo baay'ee black jiraadha waan ta'eef maqaa keessan yoo barbaadan update gochuu dandeessu jechuudha. So AI kana haala kanaan bantu jechuudha. Amma immoo koodiiwwan gurguddoo 5 Cloud AI ittiin gaafattan isinitti agarsiisa. Egaa Cloud AI'n koodii qaba jechuudha. Koodiiwwan kana fayyadamnaan outputii gaarii argatu jechuudha. Akka siraan argamu PC kun fayyadama. So koodiiwwan kunneen tokkoffaa irratti good mood jedhama jechuudha. Egaa barreeffama keessan fuulduratti good mood jettanii gaafa barreessitanii outputii gaarii ta'e argatu jechuudha. So good mood jedhaatii fuulduratti barreessa. Kun haala kanaan understanding baay'ee gaarii ta'e fun kan ta'ee fi simple explanation akkasii kan argatu jechuudha. Itti aansee kan jiru odaadha. Odaa jettanii gaafa fuulduratti barreessitanii practical example akkasumallee clear concept argatu jechuudha. Kun practical example qaba akkasumallee real world usage qaba. So akka argitan kanatti explanation baay'ee gaarii ta'e isiniif kenna jechuudha. Itti aansee kan jiru immoo Ghost jedha. Ghostiin immoo wanta dhokate kan nuuf ibsu investigationidhaaf akkasumallee deep understandingidhaaf isin gargaaru jechuudha. Ghost jedhaatii fuulduratti barreessaa jechuudha. Wanta dhokate wayii keessumaa wanta dhokataa ta'e wayii argachuu barbaadu yoo ta'e ghost jedhaatii fuulduratti barreessaa jechuudha. Itti aansee kan jiru artikiliidha. Artikilii kana fuulduratti dhumarratti barreessaa. Dhumarratti which means after the prompt. Promptidhaan duratti slash godhaatii sa'aafu qabdi jechuudha. Dhumarratti barreessaa. Kun kan isin gargaaru keessumaa koodii irratti baay'ee isin gargaara jechuudha. Just step by step akkasanii furuuf akkasumallee
complete understanding akka isiniif kennuuf keessumaa koodii irratti programming irratti fa'aa kun baay'ee isin gargaara jechuudha. Geemingii fa'aa geemii garaa garaa hojjechuudhaaf websaayitii hojjechuudhaaf gahee warreen kun artikiliin kun kanaaf isin gargaara jechuudha. Itti aansee kan jiru L99 kun immoo exam focused which means deep understanding detailii fi exam focusedhaaf isin gargaara jechuudha. So L99 kun exam focused godhee keessumaa barattoonni haala kanaan egaa koodiiwwan shanan kunneen haala salphaa ta'een haala kanaan detailii waan sana hubachuu akka dandeessan isin gargaara jechuudha. Cloud AI koodiiwwan shanan kanaan gaafachuu dandeessu jechuudha. Egaa koodii baay'ee jira kan ittiin AI gaafannu garuu warreen kun gaara jechuudha. Warreen kana beeknaan baay'ee gaara jechuudha. Haala kamiin limitii fudha kan jedhuu fi gaafa iimeelii tokkoon isin jalaa guutu loogaawut gochuudhaan iimeelii biraatiin guutu jechuudha. Okay, because free fayyadamuudhaaf pro versionii ulfaataadha beekamaadha. So free fayyadamuudhaaf iimeelii baay'eedhaan loogiin godha. Okay, ani amma iimeelii gara 10 oliitiin fayyadama jechuudha. Iimeelii 10 oliidhaan fayyadamuu qabdu jechuudha. Okay, iimeelii baay'ee banuudhaan iimeeliiwwan sanaan taraa taraa gaafa tokko guutu tokkotti fayyadamuu jechuudha. Please like, share, subscribe godhaa. Thank you so much.